kan jallisinitti manu warri waa'ee kaaree hin beekne immoo kaaree jechuun meetirii tokkoof tokko jechuudha. Kana yeroo hin jedhu mana tokko hammamtu ga'aa akka jedhu ammootu gadi aanaansaa inni gatiin isaa xiqqoorra kasa jedhame birrii 65 kaaseeti kan inni gurguramu jechuudha. Kan mana tokko saaloonii tokko isiniif farrashamee raawwatamuu hojjetamuu danda'u 65 kaaseeti. Sanaa waliin jira 75 jira 85 illee jira hanga 100 wayitti jira. Maaliif akkuma carqiinsaa bareeduun akkuma cimeenni isaa wal caaluun akka qodaa wal caaluun gatiin isaa illee dabaluu danda'a jechuudha. Kanaaf namoonni hojjechiifachuu barbaadan silkii jira eeyyamsiisee isiniif hin maxxansa. Silkii jira kan isiniif maxxansu ta'a jechuudha. Isin ammootu odeeffannoo dabalataa jalatti dawwaltanii argachuu ni dandeessu isiniin jedha. Kanaaf daawwattoota keenya ani yeroo hundayyuu information adda addaa waan isin fayyadan keessattuu warra biyya alaa jirtan jechuudha odeeffannoo sirrii ta'e kan isiniif maxxansu ta'a waan ta'eef please maal isin ammootu subscribe gochuudhaan akkasumas viidiyoo laayikii gochuudhaan yeroo hunda na waliin ta'a isiniin jedha. Kunneen egaa Arabiyaa majlisiin babbareedaan akkasii jechuudha. Dhuga dubbachuu fi biyya keenya keessatti waan argamu fakkaatu ijoolleen hedduun hin amananu. Garuu biyya keenya wanti hundinuu guutee jira. Isin kan isinirraa eegamu birrii qofa jechuudha. Birrii qofa qabattanii dhuftanii jennaan qodaa waan barbaadantu jira biyya keenya keessa jechuudha. Kanaaf iyyuu hojjechiifachuu ni dandeessu. Silkii jira eeyyamsiisee kan isiniif maxxansu ta'a. Isin ammootu maatii keessanii wal quunnamsiiftanii jechuudha. Maatiin keessan dhaqanii isiniif jalqabsiisuu ni danda'u jechuudha. Biyya alaa irraa galchuutti waa'ee biyya alaa irraa galchuutti immoo yoo deebi'u ani akka yaada kiyyaatti osoo biyya alaa irraa galchuu dhiistanii gaariidha. Maaliif taabii hedduu qabanni qaraxa qabaa gamatti qaraxa asitti qaraxa baasiin itti bahu isa asitti hojjetamuun parsantaa hedduu wal dhabuu danda'a jechuudha. Yookaan nageessanuma ta'a yookaan isaa ol ta'a jechuudha. Malee sanaa gadi hin ta'u. Maaliif achi Finfinnee irraa fakkeenyaaf bakka biraa naannoo isiniif geeffamuuf kaasee achi qaraxa ittiin baafamu gamatti qaraxa kana yoo wal bira qabdanii madaaltanii ilaaltan baay'ee gatii guddaa isin kaffalchisa jechuudha. Kanaaf amma isiniif danda'ametti qodaalee waan akka elektirooniksii qofa galchaa malee waan akkasii achi galchuuf hin cinqamina. Maaliif jira biyya keessa jechuudha. Kanaaf kabajamtoota daawwattoota keenya waa'ee Arabiyaa majlis kana fakkaata gabaabumatti biyya alaa irraa galchuuf osoo cinqamuu dhiistanii gaariidha. Biyya keenya keessatti qodaaleen adda addaa meeshaaleen orijinaalii ta'an waan guutee jiruuf biyyoon keessaa bitadhaa itti fayyadamaa jechuudha. Maaliif amma ijoolleen hedduun biyya